ከዛ አባማ ናሲ አማ ኡዱ ከሰ ዲቲ ያሪያቴ ጀቹ ቪዲዮ ከረ ሼር ኮፒ ሊንክ ሪፖስት ዘዶን አባማ ናሲቲ ወሎልቴ ደን ኢሰዩ አመስ ዱርበ ብራጀላ ፍረቴ ጀደማ ጅራ ኢሪለ ፉዴ ኦፍ ሆጀቹ ቀበኛ ተስተ ሚጊቢ ዋንዶ ዮጀተና ያቹ ቀበ namni taasiyan qaqqabne hin jiru gaa taasiyaa qaqqabdaniittu anamma hiriyaa kiyya obboleessa kiyya jawaariin dhugaa waaqayyoo mimmaantu na qabate sooshaal miidiyaa irratti dooktar Ilillii wajjin lama waa'ee Habtaamuu Lammuu jedhee wal qabate namoonni baay'een falmii kaasanii jiru. Oromoon ilmoomaa keessatti fooloo si goote Oromoo tana bar baga fooloo gootan garuu shi akkuma argitan maakiin mucaasii argatte jechuun nu qoratamuu qaba ammas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفوني وردفتوتاف كبجمتوت أورو شو أكما كبنا فترتو جرون جرنيا عافيان أكمل سنين جدا هرس فيديو كبراتين سيني دي بيتان جرا هر قويا ساقلفا كينيا يتشولا anyway بلتي قد أوي أما كان بوار بلتي ديك دمي توقن نوافا oh my god ماليفو بلتي ديك دمي توقن چنتي كامي دي ماليفو أدبامو ديسو يالا adabamuu dhiisuu yaalla bultii 21 nu hafe amma wal qabatee asirratti maal isin jechuu barbaada viidiyoon yeroon post godhu jechaadha yeroo baay'ee akka Itoophiyaatti sa'a 7 walakkaa booddee gara sa'a 8 keessan post godha meeme sa'aatiin isiniif ta'u yeroo baay'ee sa'aatiin isin boqottan hordoftoota kon gaafadha meeme yeroo baay'ee sa'aatii kam viidiyoo kolaaltu comment irratti naaf barreessuun dagatina kana malee immoo guyyaa kaleessa barattoonni baay'een yoo chaanalii kana irra jiraatan gaafii tokko wal gaafata kaardii badhaasa kaardii goona jedhetan dubbadheetan ture ijoolleen baay'eenis viidiyoo kaleessa irratti seenanii barattuudhaan an barataadha jedhaa turtan jechaadha anis dubbisaatan ture isa wal qabatee hibboo tokko isini qabadee deebi'eetan jira guyyaa borii irratti immoo abbaa tokko koomentii keessaa filannee abbaan hixaan qaqqabe jechaadha kaardii abbaa 100 erginaaf jechaadha kanaaf hundi keessan yaaluun dagatina warri viidiyoo kana ilaaltan hundi keessan ilaaluun dagatina yoo biyya alaa jiraattan obboleessa keessan obboleettii keessaniif waan ergamuuf hundi keessan hibboo kana yaalaan isiniin jedha hibboon garuu jaran hibboon garuu halkan qofa malee ta'uu jedhama miti guyyaa yoo dubbatan daacheen nama fudhatteedhaan daachee isin biraan tokko siraa ergasii nu bira jira maaliifuu yoon bade yoon bor viidiyootti hin deebine daacheen na fudhatteetti maaliifuu hibboo jechuuf ani gaa hibba ka'edha qilleensa keessa deema miila hin qabu maa inni deebiisaa koomentii jalatti naaf barreessuun dagatina hundi keessan yaaluun dagatina warreen gara chaanalii kana haarawaa dhuftan chaanalii kana subscribe tuquudhaan maatii chaanala kana ta'an isiniin jedha viidiyoo kana illee hundi keessanuu akkuma beekamu laayikii 1,000 galuu qaba gara viidiyoo irratti yeroo seennu gaa namoonni baay'een zeddoon abbaa manaasiitii wajjin wallolti jechuudhaan post godhamaa jira maa inni dhugaadhaa mee ilaallee walitti deebina gaafa nuti lakkiin nun tuqina namni nu tuqina jaamba'u jennu isin didi amma zeddoon dhiyoo kana sababa nu arrabsitee nuyi waa jettee uummata jimmaa tutteef arrabsaa turre kaza abbaan manaasii amma udduu keessa dhiiti ari'atee jechuudha viidiyoo kana sheer kooppi liinki riipoost gochuudhaan wal biraan ga'a sababa kan keetiif narrafamaa ture jedhee udduu keessa xal godhee ari'atee jechuudha odoo wituudha laayiv dhugaadhaa zeddo dhugaadhaa meemee qoyaa kana qofaa miti viidiyoo tokko jira viidiyoon zeddoon footoo isaa wajjin kaate viidiyoo wajjin isaa wajjin goote hari isa balleessiteetti dhanii yaw oromoon kun ajandaa barbaada miti post godhaa jira laalaa meeme Baine mide mene kanchi anchi kene ፍቅር ጠፋ ዘንበል በለ እያ አንዱ አባቴ አዳም ወንድሜ እና አንድ አባቴ አንቺና የዋ አንዱ አጥንቴ akkuma asirratti argitan hattaadha ganii akka wantichi keessa galanii borobbaranii ijoolleen yaa'u dubartoonni kun shamarri kun egaa zeddoodha waan isin illee qabdan hin beeku zeddoo dobrummaa maaliif haa ta'u kana qofaa miti zeddoon illee laayivii irra galtee dubbataa jirti isas kan waliin dhaggeeffannu ta'a kana dura garuu jechaadha akka yaada kiyyaatti ustaaza meeqati hedduu jira jechuun ustaaza meeqatti dhiyaatu
namoota gurguddaa nama meeqatti dhihaatu atoo namni haariin kun jiru zeddooni nama kana dhiiftee ammas akkasitti wal dhiisu yeroo gabaabaa kanatti akkasitti wal dhiisu jechuun xiqqoon ulfaata akka kiyyaatti garuu jarri kun ajandaa wayii uumuudha akka ta'e ajandaa wayii akka kiyyaatti garuu siireesii yaa wallaluu danda'u garuu addii miidiyaa irraa akkasii wal baasuu gaa'eedheetanii yaadu maaliifuu mee laalaa laalaa isinis laayivii irratti dubbataa turte. Shamarran keenya kun garaa laaftudha boo'u jammarte qaamala jira. Maa boossan raama. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Maa boossan nagaadhamti? Astaghfirullah alazim. Nuyyuun kolfaarra waalta. Nuyyuun kolfaarra deesh boosure. Yaa Allah. Maal ture? Rashari Allah. Sooftii sana akka abbale. Fidi. Isan boyna maal shari Allah isa gande. Taazaran jiru maraattan boo. Nagaa qabdee dhufe. Maal taadaan? Nagaa danteessan. Maa boosure. Astaghfirullah. Taap godhaasan dubbee isaati. Taaziyaayi qabu keerra jiru. Taaziyaan sirriitti bu'u maal bayi bomboo inni mana kootti baalagee duwwaamu bayi ozu billaa bira sheetaan rajii nam tokko jiratti hin boo'inaa qasaman billaa dee natti hin boo'in walla rimootii kana inni adda si cabsa yuu taaziyaan mana koo hin jiru ozu billaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تدري أعوذ بالله. تازي وجرا. نعم أعوذ بالله بري والله بالله نجم أعوذ بالله. أبو ربي زرادا ما تدري تازي أمان بوجمال. ده Eka akkuma asirratti argitan ijoolleen anillee laayivii irra galeetan ilaalaa ture ijoolleen baay'een boo'icha haddii jalatti godhaaru warri garuu boo'icha jalatti gadhiisan warra wallaluu namaa jaallatu natti fakkaata. Kun hojjeta nyaata. Taadiyaan maa kan hojjedhare. Hiriira fuudhee ofii hojjechuu qaba nyaatas ta'ee migibii waa hundayyuu hojjetee na nyaachisuu qaba. Kana beekuu qaba. Kottu silumaan dhiistee deemte. Wallahi kun sababa gootu dhabde. Tokkummaa ati taasise dhufe. Tokkummaan itti taasise dhufe. Foolii buutee dhuftee. Tokkummaan lama dhufteetti foolii wayii fuudhaatti boosii waa dhattee faladdoo fi bar. Dachee nyaadhu biyyoo nyaadhuoti. Maalan ta'e nan dachee yaaddaa maasitti balleessu yakkal. Faaxee jaarsa namaa attuu barbaadde. Jaarsi. Amma kana eenyu tatame jala jaarsi. Skeebii kee sirreessi maaf mushkila skeebii nu haala barbaanne toffana giifti ko yoo barbaanne baafna yoo barbaanne uffannaa nama binti አይጫወትን እጌሳ binti miti خلاص شو فيكم ችግራችሁ ምንድነው ካለ uffata sirra baafattemu naatu maalte ummata tiktookii kana kan bultii namaa ijaaru kan bultii Egaa akkuma argitan namni baay'een taasisaa qaqqabeera hidhattani. Garuu wanta kana gaamee meeteenya laallaa akkanatti fakkaatutti garuu ajandaa wayii godhuu barbaadaniitu jechaadha. Garuu baay'isee ani jaalalee yeroo kanaa keessatti jechaadha. Isuma miidiyaarra wal baasanii wal ho'isanii mataarra wal ka'anii waan argi jedhan kun gaarii miti ijumti namaa gaarii miti isinii galee. Anamma hiriyaa kiyya obboleessa kiyya jawaariin dhugaa waaqayyoo mimmaantu na qabate sooshaal miidiyaa irratti Dr. Ilillii wajjin lama ta'anii qilleensa sana keessa dhaabbatee gaafanni ayyaana kana kabajachuudhaaf mul'isuudhaaf akkas ta'u baay'ee na gaddisiise.
is my brother. Nama waggaa baay'ee wal beekuudhaan angaa'ota amma aangoorra jiran kana duran beeka. Waggaa baay'ee fan isa beeka. Obboleessi koo gaafa nakkas ta'u na gaddisiisa. Namni kaleessa biyya kana keessatti kabajaa maal fakkaatuun VAT meeqaan deemee waardiyyaadhaan socho'ee ayyaana irreechaa irreeffatee galu har'a qilleensa keessa gaafa inni kophaa dhaabbatu. Qilleensi illee yommuu inni isa raasu. Qilleensi illee yommuu inni isaaf kabajaa dhabe. Qilleensi illee gaafa sarraa wayyaa fuudhu. Kana caalaa wanti na gaddisiisu hin jiru. My brother Jawar. Siyaasa keessatti wal dhabuu numa jira. Siyaasa keessatti walitti mufachuu numa jira. Akka ciniini mafuradhu muummicha ministeeraa furadhu magara bari abbaa keetitti gali. Dhugaa jette kaftaa mulamu. Jawar osoo faayidaa dhuunfaa isaa barbaada ta'e, osoo kiisii ufii guuttachuu barbaada ta'e, osoo aangoo barbaada ta'e biyyaa hin bayu ture. Jawar garuu waan tokko barbaada. Faayidaa dhuunfaa isaa osoo hin taane faayidaa saba isaa barbaada. Jireenya saba isaa barbaada. Sabni isaa ajjeefamaa inni dhiiga saba isaatiin harka dhiqataa wiskii dhuguu hin barbaadu, garaa guuttachuu hin barbaadu. Biyya isaa ta diigamaartu ta gubataa jirtu argaa inni faayidaa ofiitiif cadhisuu hin barbaadu. Akka kee faarsee dhiiga miskiinaatiin harka dhiqataa faarsee buluu irraa kophaa san dhaabatee qilleensi isa daaksuu filata Jawar. Nama dhugaaf jiraatu Jawar. Dhugaa barbaada malee faayidaan barbaadu. Osoo faayidaa barbaada ta'e si'ii ol kabajaa qaba. Akkuma ati jette san VIPdhaan deemaa zabanyaan meeqaa isa eegaa kabajaan jiraata ture biyyattii san keessa si'ii olitti. Garuu ammoo Jawar Mahaammadi faayidaa dhuunfaa isaa hin barbaadu. Inni ka jiraatuuf kiisii isaatiif garaa isaatiif osoo hin taane saba isaatiif. Osoo Oromoon ajjeefamu, osoo Itoophiyaan gubattu inni faarsee buluu hin barbaadu, aangoo hin barbaadu Jawar. Akka kee faayidaa hin barbaadu. Jawar nama faayidaa dhuunfaa isaa osoo hin taane faayidaa saba isaatiif biyya isaatiif dhaabbate. Garaagarummaan isin qabdan kaan amma sitti hime kana jechuudha. Yoo sii tolte liqimsi dhugaan jirtu ammoo kana akka kee faarsee bulee sobaan kijibee jiraachuu hin barbaadu. Dhugaadhaan faayidaa saba isaa argee biyya saniif naga buusee jiraachuu barbaada. Osoo biyyattiin gubattu, osoo ummanni nazbeen ummata Oromoo kallattii arfaniin akka baala mukaatti harca'u jiraachuu hin fedhu Jawar. Garaagarummaan keessa. Akkuma asirratti dhageessu wal dhabbiin tokko uumameera. Abtaamuun lammuu gingilchaa beektu gaa waa'ee gingilchaa irratti jechaadha. Akkasitti wal falmiin tokkos dubbatamaa jira jechaadha. Asirratti waa baay'ee dubbachuun gaarii miti. Haa ta'u maakiin mucaa siidheen gidda asirra dhiyeessineen turre amma mucaa maakiiti waan argeedhaan turre mucaa sii laayivii irratti argattee jirti. Ya? Sehingga meeqarraa 50 sente. Follow deebisre. Kumari bala marraa. Kumari bala marraa 50 sente jechuudha. Oromoon ilmoomaa keessatti follow si goote Oromoo tana bar. Baga follow gootan garuu shi. Bakka amma Follow naa deebise. Aye bakka sitti haa tolu shi. Follow deebisre. Sii deebisee. Ayyee. Sitti haa tolu. Aan qabu family. Itu gowwaa miti jechuun nam tokko bakka namni amma irra guddaan koomantii jira deemee hilmaa biyya dhiistee jirte mana kajoo jira. Follow bakka follow dhufee naa barreessi follow 1,200 qaba ilmoo maakii jee miiliyoonaan laallamee fi follow 50,000 takka shaqqalate jechuu isinirraa dhumatte araadaadha.
amantaniitu fooloo gootanii ammas fooloo godhaaf dhumatti nuti namni gisee guddatu hin gammanna isin galee ani maaliif maqaa kiyya balleessite maarreem nama jeettiin iyyuu jechuudha. An shakkeeraan mucaa kana shakkeeraan ammas nu amaramu ammallee mucaa maakii ta'uusa hin barre isinii egaa viidiyoodhaaf qabadhee dhufe kana fakkaata isin tole isin baarse isin gammachiise yaada yaada keessan koomentii irratti barreessuun dagatina kana malees immoo gaafiin isin gaafadhe deebisuun dagatina haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti haga guyyaa kurnaffaadha walitti deebinutti oroshow bye.